seene. Deebisee bishaan hoggaa roobeefin akkanumatti galabaadhee qabeetan kanan qabuma tokkicha. Inni immoo yoo ofiifuu jurnaataadhaan mana kiraa keessa gala. Waan takka hin qabu ani. Mucaanillee homaa hin qabu. Ofiifuu mana kiraa galaa. Akkasittuu gaafaan waa argate gaafa naagamte isumatu na qammasiisa. Waan kaaniin duraan humnati yaanani amma waan takka hin qabu. Waa baay'ee naammadha. Qorqoorrollee honaa ijaartani. Kannaan waanullee isinuma gooftaleetiya. Mana cabsee seene? Mana gartani ilaa kun achi. Ilaa kun bakkee qorqoorroo naqamansi ammaa qulluma jira. Amma amata affaadhaa ija naqabee kinoo akkanatti goojjoo tana namanatti ijaaruu dhabee bineensi keessaa na fudhachuu amma isinuu na argitan kana shiggiriin kiyya. Ila amma gammade ulfina isinii haa kennu akka waan har'umaa na ijaarameeti gammachuu kana rabbi isinii haa kennu gammade kanumaa isin nageessanii kanaa na arguun kiyya dhugaa waan guddaa tokko isinan afasaggar galatooman jedha jiraadhu yaa mangisti isumaaf nafseen nu keessa jirti jedhe ulfaadhaa rabbi isinii haa ija. Dargaggoota ijoollee harka qalleeyyii kana hamma daftara binnee fi daftara dhiyeessaa fi jirru kanaaf nyaata ta'aa jechuudha. Qallaba ta'aa jechuudha. Haati daa'ima kana yaaddoo tokko malee sodaa tokko malee humna qabduun achirraa oomishattee nyaachuu waan dandeessuuf lafarratti illee hojjechuu danda'u nurra jiraata. Kanaaf hawaasa keenya bara dhufu mootummaan keenya mootummaan naannoo Oromiyaa karoorri waggaa 5 dabarsine karoora xiiqiidha. Inni amma nuti bara 2019 jalqabnu kun immoo karoora of danda'uudha. Hawaasni keenya har'a deeggarsi isiniif taasifame, sanyiin isiniif laatame, raadiin isiniif kennamu, harroonni fardeen isiniif kenname kun jabaattanii hojjettanii jiruuf jireenya keessan cimtanii dandeessanii ofii keessanii ifaajee keessaniif dafqa keessanitti dabaltanii nyaataan of dandeessanii yeroo gabaabaa booddeetti nama biraa akkasin deeggaruu dandeessan amantaan qaba, abdiin qaba. Rabbi illee wal gargaaraa jedha wal gargaarsa kana keessa bu'aan jiru jaalalalletu keessa jira wal sufutu keessa jira rahmatatu keessa jira walitti maxxanutu keessa jira Rabbi illee wal gargaaraa waan jedhuuf tokkummaa qabadhaa waan jedhuuf nama walitti nama firoomsa amba naman godhu ebalu naman tuffachiisu achumaan gargaarsi namaa wal gargaare gargaarsi Rabbi illee keessa waan dhufu waliigalteen kun waliigaltee gaariidha waliigaltee shari'aan kennallee nu ajaju waliigaltee tokkummaan Oromoon kennallee nu ajaju waliigaltee hawaasa kennalleef tolu waliigaltee guddina ar'allee guddina borullee guddina duniyaallee guddina diinallee guddina diinagallee fidu galatooma Rabbi isinirraa haa jaalatu. Wallaahi borullee rakkoo kana keessa rakkoo guddaa keessa jirra amma soora qaamaan midhoomtoota rakkattoota kana ol fuudhe wallaahi mootummaa kennaaf warroota deebi'ee nu bira dhaabatee ijaan rakkoo keenya kana fuudhe kana wallaahi rabbiin kun hamtuu isarraa haa qabu jenna. Yaadaa muraada isaanii rabbi haa ga'u jedha. Kun ani udda qabamee guyyaa keessa qabamee fayyaa kana udda sanii maatii sadi qabaa haadhoorraa kiyya wajji 5 dukkanni natti buutee jirte qilee keessa jira. Haala kanaan isaantu qilee kana keessa hagan ifnatti na baasee ammallee guddaan isaan galatoomfadhu. Galanni isaanii hin badini akkanumatti ilmoon isaanii rakkatanii rakkoo keessaa nu fuudhanii mootummaa keenya mootummaa gaarii Rabbi nurra haa tursiisu ormiin isaanii amaana haa ta'u. Maqaan kiyya Alamaayyoo Kafanii jedha jiraataa ganda Malkaan Limmaniti. Manni keenya duraanii baay'ee nama dadhabaa tureeyyuu naasirummaa gabaabaa manni dadhabaa wanna keessummaan tokko nutti dhufee maatii tokko qabaannee baay'ee rakkisaa bishaan hin qabu. Gurfiin baay'ee nu fa'achaa jiraayyuu asitti immoo yaa galatoomuuti bulchiinsi magaalaa baay'ee nu deeggaraa ture achi nu kaasee mana dadhabaa san keessaa baasee mana kana fakkaatu kutaa kana fakkaatu mana bareede kana fakkaatu kilooti kanaanii nu ijaaree nu kenne waan mallee mootummaan kunis haa galatoomu biyyi kunis biyya nagaa nu haa ta'u baay'ee nutti tolee jira baay'ee carraa akka keenya namuun argatu.
An waan tokko hin qabu ofii koo dhukkubfattuudha. Ijoolleen nama lama bichaan barsiisa. Waan ittiin baratan dhabanii mana kee teenyuun qabnu amma konshiinaa namaa kee taa'eef. Irkoo dhabuudhaanii waan akkasitti itti butan dhabnu Waaqayyo amma guyyaan isaa geenyaan kun har'aan nu ga'ee nama kana nuu kaase. Waaqayyo isaana eebbisu darbaa jiraadha. Haalli jireenya kootiis immoo ulfaataadha. Sababa ulfaataa ta'eefis isaanis immoo ilaalcha akkasii kenna gashan jechuudha. Waaqayyoon isaanis nan galateeffadha. Waaqayyo isaana eebbisu. Namni illee bor waa kanarraa baratee tokkummaa jaalala nama gargaaru san qabne bukkee dhaabbachuu nama barsiisuudhaan. Godina keenya keessatti hojiiwwan gara gosa 64 kan ta'u hojjennee uummata 500,000 ol fayyadamaa taasisuudhaaf hojii jalqabamee jirudha. Jiruuf jireenya hawaasichaa jijjiiruudhaaf keessattuu lukkuu bituudhaan mana ijaaruun cinatti akka namni boodatti hin deebine jiruuf jireenya isaa gara duraatti akka inni itti fufuuf yaadamee hojii hojjetamaa jirudha. As keessatti immoo uummanni keenya beekumsa isaa, humna isaa, qabeenya isaa akkasumas immoo yaadaan deeggarsa olaanaa godhamaa kan jiru. Ganna kana waan hojjetamu kana hunda isaa gara maallaqaatti yoo tilmaamne gara qarshii biliyoona 13 kan siqu hojjechuudhaaf karoorfannee jirra. Aanaa hunda keessatti aanaa 13 ganda 287 qabnu kana keessatti sektara sektaraan addaan baafnee hojjetaa jirra.